waaqayyo naaf yaada. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamoota jalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya yeroo san tuubii hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kutaa 24ffaa ganama qabamu. Yeroo darbe kutaa 23ffaa keessatti afurri danqaaraan hojjetame afura Lusifaaf yookiin immoo afura ce'aa yookiin immoo የዝውውር መንፈስ kan jedhamu nurratti gatamee danqaaraadhaaf hara keenyaatiin luka keenyaatiin irra ejjechuudhaan dura maal gochuu qabnaa kan jedhu isinitti beera. Kutaan 24ffaas immoo egaa afura hamaa kana yeroo baay'ee jalaa bahuudhaaf Waaqayyo tiksee kooti kan nu sodaachisu hin jiru. ፋሩ 22 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም kan jedhu yeroo hundumaa ganamas galgalas kadhannaa taasisuun barbaachisaadha. Inni biraan maqaan Waaqayyoo gamoo baay'ee cimaadha. የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። maqaan Waaqayyoo gamoo ijaaraa yookiin immoo gamoo jabaataadha jedha. ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላሉ፣ ቁልቁሎonni gara isaatti fiiganiitu ol jedhu jedha. Cubbamoonni garuu asii gadidhaa jedha. Maqaan Waaqayyoo gamoo ijaaramedha waan ta'eedhaaf qulqulloonni gara isaatti fiiganiitu ol jedhu. Cubbamoonni immoo garuu yakkabtoonni immoo garuu gara mana xonqaayii deemaniitu hafuura hamaatiin namoota irratti hojjechiisanii rakkoo garaagaraatiin nama qaqqabsiisu jedha. Fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 10 gubbaa irratti fakkeenyaatiif ganama kadhanneetu baanaa gara mana keenyaatti gaafa deebinu immoo hafuurri budaa, hafuurri gaaddidduu ijaa, hafuuronni likkifti yookiin immoo tasa nama qabuun karaa keenya irratti hafuurri miqqanyaa, hafuurri maxxantuu karaa keenya irratti yoo nutti dhufuu danda'e maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositiin, maqaa qulqulleetti Dubroo Maaramiitiin, maqaa qulqulluu Gabreetiin, qulqulluu Mikaa'eliitiin, kanaaf kan kana fakkaatan jechaa maqaa qulqullootaatiin wareegamtootaatiin waamaa hafuura kana maqxoraa yookiin immoo lakkooftuudhaan qaama keenya rurrukunnee maqaa qulqulleetti Dubroo Maaramiitiin, maqaa qulqulluu Gabreeliitiin, maqaa raajotaatiin, wareegamtootaatiin hafuurri qaama koo keessa jirtu, hafuurri qaama koo irratti mootee jirtu, nagaa na dhowwuudhaaf, eebba na dhowwuudhaaf, na dhiphisuudhaaf, na harkaa saamuudhaaf, kalee, dhibee garaachaa, dhibee dugdaa, dhibee luka naaffisaa, dhibee raatessaa, aafis kan dangis kan jennu qilleensarra kan ergamtan hojii harka namaatiin hafuura dabtaraatiin kan ergamtan maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiidhaan qaama koo keessaati buqqayiitii bayi. Humni Waaqayyoo si haa gubu. Qaama koo keessa yoo jiraatte eenyummaa kee ibsi. Gara sammuu kootti, gara adda kootti koottuuti hidhamiti ta'e. Si'ool galiiti narraati hidhame jenneet ganamas galgalas maqxoraa yookiin immoo lakkooftuudhaan qaama keenya kee rurrukunnaa jedha. Dabalata immoo halkan ciisnee abjuu keenyaatiin, mul'ata keenyaatiin bofa, jawwee, hantuuta kanaaf kan kana fakkaatan jaldeessa fakkaatanii gara mana keenyaatti yeroo galan ni agarra yookiin immoo arguu dandeenya. Kunis immoo kallattiidhaan hojii hafuura hamaa gara keenyatti dhufuu isaa, gara keenyatti seenuu isaa mallattoo yookiin immoo karaa yookiin immoo mallattoo kan nuuf ta'u isa kanaa jedha. Yeroo tokko immoo ciisnee yeroo kaanu nu naasisaa, yeroo kana immoo gara qaama keenyaatti galuudhaaf mormii taasisaa jira jechaadha. Qaama keenya keessatti immoo lubbuu keenya faana wal simee jireenya keenya keessa galuudhaan yookiin immoo qosoqqosuudhaan galuudhaaf yaada qabaachuusaa nu agarsiisaa jedha. Inni itti aanu hafuura moraa jedha. Hafuura moraa jechuun maaliif guddate, maaliif nama ta'e, namaa gadi isa godha, hantuuta moruu danda'u, maasii namaa keessa gangalachuu danda'u, maasii namaa keessa ajeessaa awwaaluu danda'u, mana namaatti dhiiga facaasuu danda'u, hantuuta gannazanii gatuu danda'u. Hafuurri moraa kun immoo hafuura xonqaayii biratti ofumaatii yaada garaagaraan duratti hojjechuu danda'u jechaadha. Hafuurri matatii xonqaayiin kan hojjetamu gaafa ta'u, morri garuu namoonni tokko maasii namaa keessa gangalachuudhaan, qullaa gangalachuudhaan,
barrii keenya keessa jala waan garaagaraa kaa'uu danda'u jedha. ሟርት አስቀድሞ በሌላ ሰው ህይወት ላይ ውርቀቱን፣ ጉዳቱን፣ መጎሳቆሉን፣ ውበት ማሳጣቱን ተንተርሶ እንጀራ፣ እውቀት፣ ሀብት፣ ክብር ወዘቴ እንዳይኖረው ማድረግ ነው። አፉሪ ሞርቱ ዮክንሞ ሞራኩን ሟርት ከንጀኑኩን ዱርሴ ነመ ብራ ረቲ ኩፋቲ ኢሳ ሚዳ ኢሳ ረከቹ ኢሳ ከናፍ ከንከነ ፈካቴ ኤበደቡ ኢሳ ከነረቲ ቡኡርፈቴ ቡዴና ቤኩምሳ qabeenya isaa kabaja isaa irratti kabaja akka hin arganne taasisuudhaaf hafuura daabiloosiitiin, hojii hafuura daabiloosiitiin kan itti himamu. Waan hamaatiif, raawwii hamaatiif dhaabbataadhaan kufaatii namaatiif yookiin immoo kallattii namaatiif karaa haala kan mijeessudha jedha. ለዳቢሎስ ስራ የሚነገርለትን ለክፋት ክንውኑ ጠቃሚ ጠቋሚ የአጋንንት የውርቀት ትንቢት ነው። አፉሪ ሞራኩን ነምንሱን ገረፉን ድራት ዋንተ ኡመሉ ኤባ አርገችው ቀቡ በረከት አርገችው ቀቡ ነጋኢን ደቡ ደንደው ሆጂ ሳረት ጅሩ ሳረት ዱርሲጀ ከለቲ ከነገርሲሱ አፉሪ ሞራኩን ይጀዳ ኢቲያኔ ከነጀቹን አፉሪ ሞራኩን ዱርሴ ከንንዱነ ዱኤ ከንን ጨምነ ጨብሴ ከንን ራወነ ራወቺሴ kan hin kassarre kassarsiisee, kan hin kufne kufe jedhee, kan hin dhibamne dhibame jedhee kanaaf kan kana fakkaatu jechuudhaan daabiloos hojii gifii buddeena isaa irratti, hawwii isaa irratti beeksisuudhaa jedha dursee afurri muraa kun. ሟርት ሁልጊዜ ክፉ ነገርን፣ ችግርን፣ ኃጢአትና እርግማንን በዓለም ላይ ማምጣት አፉሪ ሙራ ኩን ረኮፍ dhiphina gidiraa fi fayyaa dhabiinsa abaarsa biyya lafaa irratti fiduudha jedha. ለዳቢሎስ የሰው ልጆች የሚያሰለጥንበትና namoota daabiloosiitiif kan leenjisu የሚያሰለጥንበት ዘዴ ነው። karaa ittiin namoota seexanaatiif leenjisuudha jedha. fakkeenyaatiif fiilmii Ameerikaa kaampaaniiwwan fiilmii Ameerikaa fi kaampaaniiwwan garaagaraa samii irratti xiksii fooqiiwwan gamoowwan garaagaraa yeroo gubatan, yeroo diigaman kanaaf kan kana fakkaatu agarsiisuudhaan hafuura muraatiin fiilmiiwwan garaagaraa kana irra deebi'ee ni agarsiisaa jedha. itti aanuudhaan namni daabiloosiin walqindaa'ee akka inni moru, hojii daabiloos akka inni hojjetu ni gorsaa, kallattii ni agarsiisaa jedha. karaa irratti fiilmiiwwan Ameerikaa katamaa keessatti ibidda si'ool yemmuu mul'isu kan baay'ee nama dhibu fiilmiin moraa kun kan itti hojjetame waajirri yookiin immoo biiroon otoo hin hafiin waliin gubachuu, hojii hannaa, akkuma kana yakkoota garaagaraa, fiilmiiwwan walqunnamtii saalaa, mattaa yookiin immoo gubboo fudhachuu, walganuu, du'aa fi mora bara keenya keessatti namoonni kan ittiin gammadanii fi hojii kana namarratti raawwatanidha jedha. kanaan namoonni baay'isee yeroo isaan gammadan fedhiin isaanii, carraan isaanii agarsiisuu fi daabiloosiif, hojii daabiloosiif raawwii isaa irratti barnoota akka argatan isaan taasisaa. Waligala hojiin moraa seexanaatiin karaa badiinsa isaa bal'isee haala isaa, karoora isaa kan inni ittiin baafatudha jedha. Afurri moraa inni itti aanu egaa akkuma beekamu matat kan jennu kun immoo kan inni mattatamu hafuura dabtaraatiin, hafuura xanqaayitiin kan hojjetamudha. matat kan jedhudha. matat jechuun በሊቀ ሔርዋን በላይ መኮንን ግዕዝ አማርኛ መዝገበ ቃላት ሕያው ልሳን ትርጉም መሰረት መተት ማለት መታ፣ ሳቴ፣ ሩኩቴ፣ ዶጎንጎሬ፣ አሳቴ፣ ሚሁት፣ አሳዬ፣ ሩኩቴ፣ አገርሲሴ jechuudha. egaa matati jechuun dogongore, rukute, akka dogongoru, dogongorsiise, dhaye, agarsiise kan jedhu of keessaa qabaa jedha. akkuma jiru ibsamee jira. seexanoonni afurri kun gara namootaatti harkisanii galchuudhaan tooftaa ittiin nama miidhan keessaatii inni guddaan afuura matatiiti jedha. namoonni baay'een addunyaa irratti keessumaa immoo biyya keenya irratti kan isaan dhiphachaa jiran afuura matatiitiin.
akka hin dhalle, akka hin dhalchine, akka hin fayyine, akka hin jiraanne, akka hin arganne, akka hin hojjenne, akka hin baranne, akka hin baane, akka hin galle godhamuudhaan kan hojjetamu hafuurri matatii kun bifa kanaatiin seexanni hafuurri isaa gara namootaatti harkisuudhaan karaa ittiin galan keessaa tokko hafuura matatiiti jedha. Waa'ee matatii kitaaba kana keessatti gara fuulduraatti kan argamu fuulota garaagaraa irratti wal qabsiisnee mata dureetiin dhiyeessinee jirra jedha. Gara fuulduraatti hafuura matatii kan ilaalla. Inni itti aanu immoo asmaatii. Asmaat jechuun inni biraa isa tokkoon miidhaa seexanootaa meeshaa ta'uudhaan ijaatiin ija jalatti meeshaa dhoksuudhaan ija jalaa kan jiru meeshaa dhoksuudhaan waan biraa fidee agarsiisuun akkuma kana qarshii sallabuu yookiin immoo fudhatu hatu namoota fakkaatee miira namaa harkisuu kan danda'u. Namoonni immoo akkatti dinqisiifataniif dinqisiifannoo kan isaa irratti uumu kan taasisu hojii rukuttaatiin. Hojii rukuttaatiin mitaat jechuun tasa waan uumamudha. Hafuurri asmaatii kun jechaadha. Inni itti aanu immoo hafuura digimtii. Kunis gosoota hafuura hamaa keessaa tokkodha. Digimtiin warreen xonqolon xonoqqaayoonni, warri muran, warri matatanyoonni immoo warreen asmaatiidhaan hafuura hamaa waaman, kan ittiin waaman, kan ittiin harkisan, kan ittiin wal argatanidha. Karaan hojii isaas immoo hojiin kun Waaqayyo biratti baay'ee kan jibbamee fi baay'ee kan balaaleffatamudha jedha. Waliigala isaa hafuurri akkasii kun, hafuurri hamaa kun deemsi isaa kan jaalatan uummanni Waaqayyo biraatis jecha Waaqayyootiin isaanin ni akeekkachiisaa jedha. Deemiti isaan sana ahzaabota waaqa ahzaabotaa akka waaqeffataniidhaaf waaqa isaanii Waaqayyo biraa lapheen isaa har'as kan dogongorsan karaa irratti yookiin immoo dubartii yookiin immoo lammii yookiin immoo lammiiwwan keessatti hin qabaatiina. Afaan Amaariffaatiin ahzaab ሄዶ የአሕዛብን አሕዛብ አማልክት ያመልኩ ዘንድ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ልቡን ዛሬ የሚያስት መንገድ ወይም ሴት ወይም ወገን ወይም ነገድ አይኑርባችሁ ከንዶንጎርሲሱ ከላይ እረት ዋቀ ኬሰን ዋቀ ቶልፈማ ብራቲ ሀረ ሂንጅራቲን ሐሞትና እሬትም ሀዶፍቱፊ ሀዳ ከንተዬ ከን መገርሱ ሐሞትና እሬትን የሚያበቅል ስር አይሁንባችሁ ሀዶፍቱፊ ሀዳ ከን መገርሱ እስን ብረቲ ሂንተኢን seera keessa deebii 29:18 gubbaa irratti kaa'amee jira jechaadha. Inni itti aanu immoo ሰዎች በመናፍስታዊ ድርጊቶች የሚሰጡበትና የሚሳቱበት ዋና ዋና ምክንያቶች namoonni hafuuraatiin gocha hafuuraatiin kan itti dinqisiifatanii fi kan itti dogongoran karoota gurguddoo jechuudhaan kaa'ee jira. Isa kana fedha Waaqayyoo yoo ta'e kutaa itti aanutis bal'inaatiin ni ilaalla. Waaqayyoon akkas jedhaa jedha. Namaatiin በሰው የሚታመን ሥጋ ለባሹን ክንዱን የሚያደርግ ልቡ ከእግዚአብሔር የሚመለስ ሰው ርጉም ነው። Waaqayyo akkas jedha. Namatti kan amanu foon kan uffateen irree isaa kan taasisu lapheen isaa Waaqayyo biraatii kan deebi'u namni sun abaaramaadha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 17:15 irratti irree namaatti kan hirkatu fayyisuu kan hin dandeenye keessumaa faaruu 146 lakkoofsa tokko kaastanii gaafa ilaaltan irreen isaanii fayyisuu warra hin dandeenye irree namaa irratti hin hirkatiinaa jedha. ማዳን በማይችሉ በሰዎች ልጆች ላይ አትተማመኑ። ilmi namaa fayyisuu hin danda'u. irree namaa irratti hirkatanii warri fayyisummaa Waaqayyoo jiraattummaa Waaqayyoo ganan isaan kan abaaraman haa ta'anii jedha raajii Ermiyaas boqonnaa 17 gubbaa irratti. Namoonni baay'een Waaqayyoo irra caalaa seexana afura seexanaa gocha afura seexanaa miira isaaniitti harkifamuu jedha. Namoonni baay'een
humna waaqayyoorra humna seexanaatti harkifamuu jedha. Fakkeenyaatiif biyya keenya bara 2002 irratti maqaan isaa baay'ee ol ka'e xonqaayicha beekamaa hojii yakkaatiin yookiin immoo yakka suukkanneessaa hojjechaa ture mana murteetti yommuu dhiyaatu inni guddaan inni xinnaanis gochaasaa jaarsis dargaggoonnis daa'immanis dubartoonnis dhiironnis dubartoonnis barattoonni hundumtuu barsiisonni isaanii beektonni isaanii warri aangoo qabanis warri amantaa qabanis namoonni baay'een otoo hin hafiin dubbiin isaanii jalqaba oduun isaanii badiinsa oduu isaaniis waa'ee afura xonqaayii kanaa ta'ee turee jedha. Reediyoon, televizhiniin, xaabaa garaagaraa irratti matseetiin garaagaraa hundumtiyyuu dhimma kana bal'inaatiin kaa'aa fi dabarsaa tureeraa jedha. Kun raawwatamuus hafuurri hamaan miidhuudhaaf yookiin immoo walaaluudhaaf loluudhaaf akka ofirraa dhorkinuudhaaf irra deddeebi'amee barumsa kennuun kan nama gaafachiisu ta'uusaa irra caalaatti immoo namoonni maaliif waan kana irratti miira isaanii kakaasu jennee gaafa ilaallu maaliifis gara isaa ni deebu jennee gaafa gaafannu isa kanaatiif baay'een isaanii hedduun isaanii sababoota garaagaraa qabu. Tokkoffaatti dhiphachuudhaan jireenyi isaanii barumsi isaanii jiraachuu dhabuun isaanii abdiin isaanii waliigala jireenyi isaan gara fuulduraatti ta'anii fi wanti dhufuun carraan isaanii jireenya isaaniitti rakkoo isaan irratti qaqqabee fi isaan dhiphise. Inni itti aanu dhibee garaagaraatiif kutaa 25ffaa irratti namoonni gara mana xonqaayii maaliif deemu? Furmaanni gara mana xonqaayii deemuudhaaf isaan kakaasu kun fayyina isaaniitiif fiixaan ba'iinsa qabaa laataa jenneetu kutaa 25ffaa walitti ni barannaa. Har'aaf kanumaaf nu ga'a, kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo waan namaarraa isin haa eegu. Sooma, sagadaa, kadhadhaa, cimaa humni waaqayyo humna daabiloos ni caala. Waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa jedha. Faaruu 146 lakkoofsa 5 irratti እግዚአብሔር የታሰሩትን ይፈታል፣ የወደቁትን ያነሳል፣ የተረሱትን ያስባል፣ ያስታውሳቸዋል። በርቱ። እናንተም ይህንን ቪዲዮ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ለሁሉም ትምህርት እንዲሆናችሁ አስተላልፉ። በሩምሰ ከነ ሼሪፍ ላይክ ጎቹዳፍ ብሎተ ኬሰን ittiin barsiisa maatii keessan ittiin olchadha. Waaqayyoon ni fayyisa. Warra hidhaman ni hiika. Namni fayyisuu hin danda'u, namni ajjeesuu hin danda'u. Kan ajjeesus kan jiraachisus waaqayyoodha. Cimaa baradhaa. Kutaa 25ffaa wal agarraa. Hanga sanatti nagaan nu tura.